Okay, hay Seena bagana gaan dhuftee Washington DC dhufu maal dhuftee meen ukimi Galatoomii Suutee amma actually kan dhufee fi walgahii warra mootummaa wajjin walgahii daddaa qaba akkuma beektu barreen gaddaa filannootu ture warroota haarawaa hedduutu jira intala Somaalee Ilhaan Umar fa'a gurbicha Eertiraa sanee Nugusee ka jedhamu warroota garii karra deebi'anii so fuula haarawaa kanaa fi hariiroo duriillee itti fufuu fi akkasumas ammoo gaafilee adda addaa kan deebine ni jira mootummaan Itoophiyaa ammallee hanqina guddaa qaba mootummaan Ameerikaa ammallee qarqaarsa barbaannaa akka Itoophiyaa qarqaaruuf maa hojjette biyya Itoophiyaa kana keessa dhiisii biyya Afrikaan guutuun kolonii Chaayinaa fakkaattee jirti. Chaayinaatu waa maraa influence godhaa jira. Kan Chaayinaan biyya ofiitiif iyyuu dimokiraasii biyya hin qabne, biyya ofiitiif iyyuu biyya mooraalii hin qabne, biyya sigalee waaqalleen sodaannee nama keenya akka miidhaa jiran, lafa keenya akka miidhaa jiran, bosona keenya akka miidhaa jiran. So biyya kanaaf fakkii taanee deemuun barbaadu gara kiyyaan influensiin Ameerikaa haa xiqqootti haa jabaatu waan barbaaduu fi haaluma kanaa fi akkasumas ammoo Oromoon waan bilisoomtetti fakkaatee haa ta'u malee sabaaf sablammiin biraa qabsoon itti fufee jira ka Washington DC jechuu kiyya. Saniif hin dhufee jedhee maana gaafatta barana the first time Orgagafa hearing resolution darbe this is my first time well Europe you face and make case this is my first time officially business I can fede almost gaga of the major okay Jimjimo kapso gesine kunita akat fakata ni ver nam tokko da mala si gotan anjirani ene so dada islam malle wambra da jirti no ma se da sote namni Kenya dumarratti last minute dhufe hoy guddanna sigale garuu qabsooni yeroo namni cadhise kan qabsoo guddadeemu jira wal'aansa guddadeemu jira ijannoo hedduutu deemu jira mootummaan Trump kuni akkuma beektu nama haaraa yeroo mara jijjiira waa'ee dhimma Afrikaa irraa katti gaafatamu project adda addaa hedduu bahaa jira kana keessatti yoo nuti sagaleef goonee of hin galchini hin raaffatamna jechuu barbaadeetiin karaa biraatiin ammoo mootummaan keenya ka biyyaallee nageenyi hin jiru biyya keessa namni har'allee duumatti jira gaaffilee Oromoo ammallee hedduu hin deebine mootummaan kun gaaffii naa deebisan jechaa fi miti mootummaan Ameerikaa gaaffii Oromoo deebisu gaaffii Oromoo warruma keenya warruma aangoo qabutti deebisa warri aangoo qabu ammoo sometimes garii kabajaa ta'ee ilaalcha hanqina qabu so warra kanallee maybe yoo dhiibbaan xiqqootti jiraate kan jedhutu asas irra ture sigalee namni gariin ammoo biyya kana taa'eetiin dhaabbilee adda addaa warra Oromoo ta'uun Oromoo alallee ta'uu danda'a dhaabbilee terroristaati kan qopheessanii kan qarqaaranii Oromiyaa keessatti gadhiisanii naannoo biraa keessatti gadhiisanii nama keenyaaf namni biraa akka dhabbu kan godhaa jiruuf warra kanniiniif illee fallee akkamii maal godhamu akka danda'u just walumaa galatti inni guddichi karratti haasaa jirru accountability kan waa'ee Magnitsky Act namoota hatee as jiraatu inni biraa ammoo mootummaan Ameerikaan kun jijjiiramni kun biyya Itoophiyaa dhufee jira mootummaan Ameerikaa kun gargaarsa gahaa godhaan jiru akka mootummaan kun dhiibbee gargaarsa qooti jabaatee hirmaannaa Itoophiyaa keessatti argatuu fi inni biraa ammoo mootummaan Itoophiyaan kun sigalee afaaniin oduu qofa otoo hin ta'in jijjiirama tangible ta'een gaaffileen uummataa akka deebi'u filannoon dhufutti jira filannoon sun teennee last minute barkuma waggaa dhuftu kana yoo kan namni injifatuu hin danda'u mootummaa qofatu humna qaba mootummatu miidiyaa control godha mootummatu aangoo mara control godha biyya keessa opposition party no takka humna hin qabani so kanaaf iyyuu akkamitti namni gurmaaheetiin gaafiin isaa because tokkoon gaafiin deebi'uu hin danda'u gaafiin kan deebi'u jiru nama gurmeessiteetiin namni gaafii bartinu gaafii fidee gaafii san cokkee keessaa baasee gaafiin keenya takka lama sadii barbaadna jedheetiin gaafii kallanni kan deebisu eebalu jedhee dubbatu akka danda'u platformiin sun yoo hin jiraatin afaan wabannee teennee tumaan gaafa dhumaa irratti filannoof hin deemnoo jennee rakkoo guddaadha kana keessatti mootummaan of qofa qopheessaa nuti kan barbaannu mootummaa keenya akkasumas ammoo dhimma Oromoo irratti we want the best mind the best ideas representing Oromo interest and then cunqursaa kan durii nutti faarsu kunniin sigalee it is very personal qabsoo kana irratti mallaqa hedduu fidnee jirra yeroo keenya hedduu fidnee jirra
jijjiiramni haa dhufuu fi jijjiiramni dhufe kun ammoo yoo kan dabru kan nutti faasuu akka ta'u taate sunillee rakkoodha mataa isaatiitti. Nageenyi uummata Oromoo keessallee yoo kan jiran taate sunillee rakkoo isaati siigalee. So kan biraatiin ammoo nama keenya the most important thing is ijaaruu irratti akkamitti waldootiin addunyaa adda addaa kan jiranii nama keenya qarqaruu danda'ani because namni biraa ijaaramu jira sabni biraa saboonni adda addaa maqaa dhaa'uun barbaadu Oromoon nu buqqisaa jira kan jedhu kana uummata international community kan gurguru jiran walgahiirra oolaa walgahiin itti ufee jira walgahii sadaffaa organ dhufee sadaffaa irratti hirmaadhee torbee dabree. So kanaafuu rakkoon kun marti Oromoo walitti haa garagalu malee diinni ammallee Oromoo irratti garagalee jira. Dhugaa keessa afaan si bituutii miti akkuma ati jette biyya keessatti jeequmsa baay'ee jira akka Oromootitti illee naannoo Oromoo garagaraatitti Central Oromiyaa keessa naannoo Finfinneetti irrallee diinni asiin mootummaa ODP kana faarsaa abiyyi lammaafaa faarsaa gara biraatiin biyya keessattis biyya alaattis laabiin isaan godhan jeequmsa odoo kaasaa jiran biyya keessatti odumaa beektu odoo ijaan argitu odumaa dhageettu ignore godhaa biyya alaatitti illee akkuma ati jette isaan rafaa bulaan jiranii isaan ammaayyuu ganaa ka'aniitiin biyya tana akkana godhuu qabna akkas godhuu qabna akkana taanee biyyatti Oromoon buqqisaa jira biyya alaa kana keessatti illee laabii godhaa jiran mootummaa Ameerikaas ta'ee mootummoota garaagaraa Oromoon akka Oromootitti miidhamnee jirra yeroo dheeraaf protestii maal waan garaagaraa risoorsii garaagaraatti finne yeroo keenyatti finne asiin geenne waan kana so isaan yoo san nutu fideellee jedhanii illee fudhachuuf akkuma argitu kana biyyallee galanii mootummaan abiyyi kuni isaan faarsee Oromoo caalaa isaan faarsee yoo argitee jiraatte yeroo nama keenya caalaa miidiyaa keenya caalaa waan kana akkamiin laaltaati mootummaa santuyyuu ija itti kenne moo dimokiraasii banaa godheetiniin nam hundaa qixalaalaniin isaan advantage san fudhatanii akkana ta'ammoo maal si fakkaatu? Gaafii biriyaa gaafate Suutee gaafii kana waa'ee Ameerikaatti walitti dheedeebsuu barbaada. Bara 2016 mootummaa warra Ameerikaa namtichi naashinaalistii adiif dubbatu fudhattee jette. Yeroo baay'ee fi biyyoonni adda addaa biyyoota akka Middle East kan fudhattee jette biyyoota dimokiraasii hin qabne si'i nama haqatti amanu. Yoo taphni keenya haqa jennee dhufnee yoo atillee haqaan deemuu baatte yoo ati akka jibduu yoo akka deemnu yoom gahuu hin dandeenyu. So manni adiin gar tokko keessa akka aaree san si galee biyyoota adda addaa Ameerikaan tun qajeela qarqaartee biyyoonni adda addaa immoo asiin nu fakkaatanii kijibanii jalaan dalaguu jiranii jedha. So mootummaan abiyyii fi mootummaan lammaa gar tokkoon olaaltee jette uummata dimokiraasii hin beekne uummata kaballaa barate ulee barate mammaakni harreen ulee barattee ofiin hin deemtu hin jenne uummata ulee baratee deemee jedhu amma ammoo fagoo nu fidanii si galee leenca ta'aniitiin nutti fincaa'u jiran. Kagaraa nama gubuu nama keenya kagaraa gubuu si galee nuti dimokiraasii barbaanna. Abiyyii fi lammaan waaqaa miti si galee martinuu taayitaa kana yeroof malee irraa deema. Sigalee filannoon seeraa dhufee uummanni abbaa barbaade filatee deema. Mootummaa jechuun temporariidha. Dhuftee tajaajiltee deemtee jetta. Waaqaa miti achitti nafan. Yeroo kana qaban kana bu'aa uummata ofiitiin gootee bu'aa biyyatti guutuu itti gootee bira dabarta akka seenaan si yaadattuuf malee achi seettee akka haftuuf miti. So warri achi deeman kuni warra abiyyi mootummaa irra jiru kuni akkuma ati jettee gochoonni akka istaachuu Haile Sillaasee fa'aa gadda gaafa waliin turre biyyatti Finfinnee keessatti afaan Oromoo yoo dubbattu wayyaa uffattu nyaata siin kennan. Oromiyaa keessa ta'anii naannoo Oromiyaa ka'anii Oromiyaa dhaqaniitiin maqaa daamaa jijjiiruu barbaadan si galee kun tuffii hangam tare si galee namni kunniin kabalaa waan qara baratee fi TPLFin kabalaa irraa dhoogginaaniin Oromoon ODP'n harkan qabu itti fakkaatee jiran fakkaate. Maybe ODP'n illee harki hidhamee harka san dha'uu dadhabee because baay'ee kana jiru actually haata warra mootummaa wajjin laasaan ture si galee dimokiraasiin kun bira dabre si galee dimokiraasiin si galee steepidhaan deemuu qaba. Overnight wanni tokko
tokko hin jiru keeyaasitu uumamee jira. Amma Oromiyaa keessa naannoo biraa olaaltee jettee tasgabbii homaan jedhu ima jira. Oromiyaa keessa gara maraanuu rakkootu jira. Hattuudhaatu rakkoon keessa jira. Buqqa'insa lafaatiin nama keessa miiliyoona 3 oltu namni keenya buqqa'ee jira. Warroonni buqqa'eessan hiyyummaa keessa jiranii, hiyyummaa galan keessa jiranii, naannoo Harargee keessa, naannoo Booranaa keessa Alshabaab dhufteetiin gara Gujii kana gara Booranaa kana rakkoo. So gara maraan rakkoo guddatu jira. Gara kaaniin ammoo warroonni kalee asii galan Oromiyaa keessa bashannanaa deemanii Oromoon yookiin ODP'n naannoo biraatti kafaartituun agarre. Oromiyaa keessa deemaniitiin Yuunaayitid jirra kanatti nurratti fincaanii jedhanii obviously itti dhagama. Gara kaaniin ammoo warra alaa kanatti ka dubbatan ammoo Oromoon nu buqqiseedha. Siigalee Oromoon nu buqqisaa jira. Maqaan irraa jijjiiraa jiranii namni keenya itti gaafatamaan baankiin arrabsamaa, kantiibaan amma achi kaanii jiraniin arrabsamaa. Xiqqishuma siigalee Oromoo irratti dubbatteetti lafa amma kan dhiyeenya kana fudhatte waa'ee lafa xaafoo kana siigalee seeraan mara ijaaranii yoo seeritti dubbate otoo TPLF ta'ee nutti hin dubbatu. ODP taanaan immoo siigalee martiin Oromoo waan ta'eef martinuu humna qaba. Sandabree hoo Oromoon illee of dhabde siigalee Oromoon illee tasgabboofteetiin waliin haasa'uu dhiiddee rakkoon inni guddaan kan itti ta'eyyuu waa'ee Oromooti. Waa'ee Oromooti. Oromoon saba adda addaati. Siigalee tokko haa ta'u miti. Ayidiyaa adda addaa qabaachuun daayivarsitii kan Oromoo bareechisu daayivarsitii keenya. Amantaan gargar ta'uu keenya. Naannoon gargar ta'uu keenya kan Oromoo bareechiseetiin kan Oromoo akka neeshin nu godhee jedhee. Bareeda keenya itti fayyadamnee osoo dhiiduu dhiisneetiin qoodamiinsi keenya naannoo dabree ganda galee jira. Ilmaan haadhatitti galee jira rakkoon kun siigalee yaadatti walii galuu dhabuun rakkoon qabu. Ati hin beekta waan siif ta'u yaada san itti fufi garuu otoo si personaalee attaakkis hin godhin yaada kan kee attaak godhuu hin danda'a. Siigalee yaada kee gaarii waan ta'eef akkasii ilaaluu dinneetiin kennas hedduun rakkisee jira. Walii wallaallee jirra waa'ee ammaa keessattuu dhiya Oromiyaa fi Saawut Oromiyaa keessatti ta'uu kana siigalee eenyuun himannaa, eenyuun ajjeesaa jennaa, eenyu haa bu'uu. So conversation numaan amma iyyuu torbe kana keessa qabaadhaa ture warroota adda addaa warroonni nama ajjeesaa jiran kun warroonni nama buqqisaa jiran kun warroonni baankii hataan jiran kun warroota kami siigalee wanti nu godhuu dandeenyu jira biyya alaa kana ta'enneetiin warroota garigarii nama gargaaraa jiran ta'ee waan adda addaa wanti godhuu jiru jira kan jedhu marii akkanaa irratti garuu gaafii kan keetiif nama keenya arguun afaan keenyaan guunnee dubbannu akka Oromootitti quufnee haasaa deemuun nuuf gammachuu guddaadha. Garuu gaaffileen Oromoo gaaffii poolitikaa qofaa miti. Poolitikaa jechuun beektaa sababaa ikoonomii ittiin argattu, sababaa ru'ii namaa ittiin jijjiirtu. Qeerroon keenya ka qara kalee ka waggaa dabre hojiirra hin jirre hagam hojiirra jira. Oromiyaa maaltu wayyaahee, Oromoo maaltu wayyaahee, baqataa keenya miiliyoonaan bakka mara akka jiru maaltu wayyaahee fi so gaaffileen sunniin gaaffileen Oromoo ammallee hedduu hima jirti gaa.